lekolu Ana kakenjiro firifira janu 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 Tabdatte mana kanna baste Imbek tu gaf tokko bineensaf na laatte Fiixaan ba'umsa kooti ati gooftaa Fiixaan ba'umsa kooti ati Mul'ata koo fagoof sidoonii cimsaa Jalqabniif dhumni koo baruu harka kee keessaa Fiixaan ba'umsa kooti ati gooftaa Fiixaan ba'umsa kooti ati Cimsee sitti dhadhaamichooma jabaataa Galgala koo baruuf milkoomina taataa Fiixaan ba'umsa kooti ati gooftaa Fiixaan ba'umsa kooti ati Fiixaan mirga kootiin qabu kana hirkisu Gargaaraa guyyaa salphinaan situ naneessu Fiixaan mirga kootiin qabu kana hirkisu Gargaaraa guyyaa rakkinaan situ naneessu Galgalli koosin bareeda Galgalli koosin bareeda Simmiidheef isaa Warrumtu nuti dhiisneef immoo didanii yoo nu miidhanoo warra simmiidhan sanaaf karadhaa Tole karaan dhiifamaa karaa maaliiti? karaan dhiifamaa karaa fayyinaati Qalbii jijjiirrachuunoo maali? qalbii jijjiirrachuun karaa kee qajeelfachuudha Yaas Yeroo kam seenaan namaa jijjiiramaa? yeroo waaqayyoo gaafa ga'u Eeyyee Roomee 13:8 irraa maal jedhaa? wal jaallachuurraa kan hafe gatiitti wal dubbiftan hin qabaatinaa Lola seexanii nurratti banuu humna maaliitiin mo'anna? humna dhiiga oolichaan Sirriidha. Waan fedhe iyyuu jireenya keenya irratti yoo ta'e illee nuti waaqayyotti guddaa gammanna